Talammaffaatii obboleeyyan keenya kadubraa duniyaa fi hangaatuu akkan taanetti kabajaan isaanii tuqamtee kabajaan isaanii badde. Murtii tana irra geessan waan isin jettan hunda naatee waan bareeddu. Garuu akkaataan dhufe afaan tiktaakuun xiqqoo ni ulfaata. Namni dhufe hundi abbaan dubbii cina dhiibameetuma kanummaan dhufe hundi bakka namni viiwiin heddummaate nama 3,000 oli ture. Kaseene hundi niin dubbadda. Kaseene hundi yaadaan kan nadda yoo jan dubbiin akkanatti illee hin dhumtu. Manguddoon dubbii dhageeffattu. Manguddoon dubbii gizee isin karaarraa maquu deemtu karaarra deebistu yoo nama keessan jiraatin kadhufe hunda yoo yaada irraa fuudhan sa'aa 5 asii laffoo jirtan jireenya qabdan hirriiba qabdan cinaan dalagaa keessa taa'ee haasa'u jira. Tanaaf obboleeyyan kiyya yoo bakka biraatitti rakkoo walirraa qabaanne nuti arra dhiiga nasiyaa ziyaadirratti dhufnee rakkina keenya asitti walirraan baanu walirraa hin kafalannu kun waan fakkaatu miti. Obboleessi keenya as jira sharmaarkeen akkaan tahuu akka maleen tahuu badii gurguddoo keessa seen badii isaa san takka 2 3 4 5 jaanii itti muranii maaliif waan san akka godhe himateetuma namoonni inni badii san itti balleesse amma faamiliin nasiyaa ziyaad nu wajjin hin jirtu. Obboleeyyan keenya kadubraa lamaan kabajaan isaanii tuqamte kabajaa isaaniiti haala kanaan tuqame irraa dhageeffatanii waan jirtu san qulqulleessanii wantoota inni obboleessi keenya sharmaarkeen deemee faamilii nasiyaa ziyaad araarfachuu qabu tolchuu qabu san akkaataa itti godhutti manguddoon jala godhamtee dhiifame isinirraa hin gabaabsa namuu seenee jira amma eega dubbiin tun hundi dhufu silaa ammoo akkaataan itti toltu hangaatuun turte as keessa akkaataan dubbiin isii itti dhumte hin beeku. Duniin sanis dhufteetuma waan isi dhageemee fi kabajaa isii tuqame himattee kabajaan isii bakka deebitee fi sharmaarkeenis bakka isiin jirtutti badii itti lakkaawwamtu fudhatee obboleettii teenya dhiifama gaafata taakkasan. Okay? Talammaffaa hangaatuunis turte sila akkasitti tartiibaan fixaa deemne ta'ammoo guddoon mataan dubbii arra asii walitti qabamnee fi ji'a meeqa hunda itti yeroo dhabdanii itti laffaatanii godhu jirtan dhiiga obboleettii teenyaa san baasuudha akkaataa itti sharmaarkeen deeme nu hundi numa muufanne malee akkanas faamilii nasiyaa ziyaadin taane manguddoon itti godhamtee nuti hundi biyya biraa jirra. Sharmaarkee dheenee waan san takka takkaan goosisuu hin dandeenyu yoo nama jala goone malee namni biyya jiru ka itti gaafatamummaa fudhachuu danda'u nama kara mootummaatis hin jirre ilaalcha akka sharmaarkeen faan oofanii kanan qabne katee nama mootummaa fi useetuma rakkoo tanan namni mootummaa abaaru jiru hin jiru dhimma dabe kana tolchuu jirra nama saayidiin qabatiin tokko manguddoo keessaa laalanii akkaataa sharmaarkeen waan itti lakkaawwamte kana hunda dhaqee faamilii san araarfatee achi booda deebi'ee dhiiga obboleettii teenyaa kadhokochuu jiru kana nu hundaa waliin tahee baasutti manguddoo itti godhanii sharmaarkee itti gaafatamummaa jala galchu akkasitti araarri bu'aa deema. Nu hundi wanti nu aarse nasiyaa dhiini isii badeerratti sharmaarkeen dubbii isan fakkaanne dubbachu araarri nuti arra sharmaarkeef goonu haasawaanii miti gizee inni dhaqee faamilii san araarfate kabajaa baddeessan deebise nu araarfate akkasitti araarri keenya dhuma malee nuti dhuunfaa wanti nurraa tuqamte takka illee nu hin jirtu dhiiga obboleettii teenyaa ka dhangala'aa irratti qoosaan godhamte san dhaqee gizee tolfame booda nu hundi fayyinaa nama itti haa goonu dhiifama dubbii isinitti dheeresse. Manguddoo teenya nu guddisi amma booda manguddoo teenya waan isaan jaan dhaggeeffannee nama isaan carraa kannaniif waan aamiin jennee fudhannee isaanillee ija irraa kan hambisan asumaanuun gaafadha. Manguddoo teenya nu guddisi waan sadeen patiin jee keessaa patii waa hin tidhaamachuu fadha. Obboleessa kiyya patii galatoome waan bu'aa qabu waan ijoo jirte har'aa yoo dubbii tana manguddoon teenya nuuf fixee gurbaan kunis nuuf fudhate gurbaan kunis akka miidhamuuf feena akka tokko taanee waliin waadalee ni feena. Dirqamatti hanname dubbii keessatti haalaalamtuu jee manguddoo bira kaachuu fadha malee wanni cuftii akka bareeddee deemu jirti manguddoon ol baasee anallee naga buusi. Taate sheekh yaanni keessirriidha laala wanta kan dubbadda. Ijoolleen dubaraa hangaatuudhaa fi dunii
yoo gasteera jiraatanis dhaqaa barbaadaati yaa maafitaa qaamni dhimmi ilaallatu farasti of ol asirratti argamuudha qaba. Takka jari lamaan haa dhufu manguddoon raahis nama taa'imii qabu haa ta'u. Amma akka Abdalleedhaa kan isa bira barihee gartee yeroon dalagaatutti geesse kana asirra keenyee waan kana xumuroo yoo kennu taate namni gaa uumama waan ta'eef ni dadhabe ilmi namaa dhiisee biraa rafuu danda'a. Yeroon wal dabartee Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Afrikaa, Eeshiyaa addunyaan tun uumaa rabbi adda adda tan akkasitti haa hubannu abbaa roobaa Ustaaz Hamzaa biratti ammaas Ustaaz Ibsaa biratti jara kana biratti namni biraan dabalamu tokko yoo jiraate an cufadheetiin ta'a dura lamaan daballee adeemsa isaan irra kaa'an fudhachuu kana wanti barbaachisu sheekiyyaa atillee yaada bareeda lafa keessee dubri haa dhufu dubri lamaan haa dhufu jaalle Mikaa'ellee azila jira hoggaa dubbachuu barbaadutti ol baasanii irraa fuudhanii gataa deebisanii akkasitti xumuroo qabdi dubbiin gaafadumatti. Thank you. Osoo ani fi sheesheen tara takka gadi hin buune waan jechuuf hadhaanii jara keenya galatooma. Sheeshee keenya galatoomi ulfaadhu waan bareedaa jette. Ani duraanis waan tana keessa hoggaaniifin ol dhufu bakkuma gartee akka isin bakka akkuma manni kun as jala jiruttiin akka nama tokko gartee kan namni jala deemutti ol bahee dubbadhe. Duba gartee ijoolleen teenya kaanes ol bahee numaatu anuu abbaa anumaa hun aanaan na siyaa ajjeese jechaa jirani. Namni na siyaa ajjeese eegaa ana ta'e maaliif manguddoo godhatan. Obboleessi keenya kaanes ol baheetiti atuu sijummanni gartee sitti himuu sodaate malee siitu kana godhee jiru. Jara keenya wanni ni dilareefuu haasawaa ture. Diinaa ol natti himeetii miti, sharmaarkeen natti himeetii miti, warri asirra jiru tokko natti himeetii miti. Wanni gartee afandi Ibraahim ol bahee walitti laaqees seeraa fi heera jee akkuma jirutti nama tokkoof dhaabbachuuf miti an haqaafiin dhaabbachuuf. Yoo ammoo dubbiin haqaa dhaabbachuu kiyyasan lafaa kaatanii inumaatu inni nuu dhiifama gaafachuu qabaa maatii na siyaa ziyaadsan dhaqe. Obboleeyyan ani nama dubbii laal munaafiqan fadhuan dhugan isinitti hima. لا حمزة خي يجوا نابس شيخ نين دبل بليز نابس شيخ بليز يلا تما خي نابس شيخ نين في تدا نابس ويس يا تجي فلا في تتابر ويس يا تجي فلا وانت كان جا شيخ يتين دي ما نابس obboleeyyan keenya dhiira cidhaan irraa muraa turanii namni dheengadda taa'uu ture ayya guddootee san ta qabrii keessa jirtu sanii miti Hamzaa Sheekh Jaabirii asirra taa'ee hanga gartee duudii isa dhukkubutti ummata daangarra du'uu ture saniif waliin taa'uu ture tole. Namni lafaa kee akkanuma maqaa namarra laxxafuu kana an ummata addunyaa tam keessa akkaan jiru na dhibaan. Hay boo mucaan kun akka feetan na godhaa je'e ibidda oogiftanii mataarraatti ganneeytanii way ifitti isin kanne haya je'e akkana jechuun kiyya isaaf dhaabbachuudha dhiiga micoota na dho'isuudha. Rabbi sodaadhaa wallahi hay. Nuti heeraa fi seera amantii qabna rabbi haa sodaannu. Oromoon duuteef yoo kaloltan taatan cinaaksanitti amma cidhaan nama ciru jiranii maan dubbanne maali kijibuun akkanatti wallaggatti akka nama godhu jiran isiniifiin ergamaan dubbanne. Moo dirree dha'ummaadha. Ana abbaa guddaan kiyya ka shanaffaa dirree dhawaadha okay. Anaa miti abbaa guddaan kiyya ka jalqabaa dirree dhawaadha achi lafa sanit dhalate. Maali kana godhuun wallaggatti ta ajjeesaa jiran saneenyu cinaaksani ajjeesaa jiran saneenyu jinniidha. Diinaawwan ni qabanna Hamzaa ni qabanna. Akka waan laal niin fixadha please niin fixadha. Filate Hamzaa khiyya amma jecha lamaaniin fixa wallahi isin dheeraa. Jecha lamaaniin fixa isin biraan deemu jecha lama qofaan. Jecha khiyya boodaa fixatta wamaa siyaata jiru fadha ni fixatta wallahi. Hamzaa khiyya hawaasa fi waan kana qaba manguddummaanuu tana qabdi kanaaf Hamzaa khiyya nuti dhugatti aarree jirra ati nama baratee rabbiin beekumsa diin kannee fi wahillee hubatu tokko nuti ani mas dubbadhu kuni Hamzaan maaliif nu keessa hafee jee kaste aarraa tokko namu akkuma akka yaada kanaaf
isa sunis keenyuma keetii qabadhu isa haga isin kakattan wajjii wal marattanii dhuftanii anillee haga jalqaba duraa dinaa irraa eegalee baruuti yoo laaltan namuma akkasii jechaa ture kana hunda hawaasa fi qaba itti gammadu qabdaa hirmaatu aaruu akkanatti aaruu isaaniitiif kanaaf amma nuti harka kanneen jira hawaasni duraan dursee carraa nu kabajjaniitu nuti gaafii teenya gaafanne carraa hawaasa kan jedhanii hundi ol leeytanii haasoo beekni hundaa qaqqiyyaa kan ol leeytanii irraa fuutan amma islmaan madaaluu qabaa jiraan waan bisaa sii fi abdallee obboleessa kiyya khaliifaa akkasumatti obboleessa kiyya abbaa roobaa diinaa oljii laalaati waan feetan nu muraa ni fudhanna hawaasni guutuullee akkasuma ka gaafa rakkootis isin qabna gaafa waa tolchuutis isin qabna gaafa waa balleessuutis isin qabna akkasin nu beekaa manguddoo jiraan waan bisaa gurbaan kana gaafa gurbaan heddummaatis isaa isin jala bulchuus nuti akkasitti nu badhaa hamzaa kiyya mira keessaa naafee Sheekh keenya hedduu galatoomi laal namni asirra jirtan hundi du'uma obboleettii teenyaa sanii jecha if nuu qabdan maaliif jennaan ilmi namaa kan nama dura bu'ee nama dura deemu akka guddaafaati namni as jala jiru waan fadhe nama darbuu danda'a akka manguddootitti warri sadarkaa duraarra jirtan kuni yoo kabajaan teessan tuqamtellee yoo arrabsamtanillee yoo ilkeen isin itti cabxellee yoo namni gujufa isin irratti haarellee hanga dandeessan maadaama rabbii biraa sawaaba barbaaduuf waan kan dubbachuu jirruun obsa ifi gadhiisan qaceellotti nu obsitan jazaakumullahu khayran rabbii darajaa teessan ol haa fuudhu ammoo dhimma warri koomentii jalaa warri seentanii yaada kannattanis dhimma kana dhimma kara dhuunfaa deebistanii namoota attaak godhuun akka ajandaa obboleettii teenyarraa nun utaalchisne isin warri as keessa jirtanis dhimma irraa utaaltanii akka ajandaa parsanaalii keessan seenne hanga fadhan yoo isin irra duulan arra nu obsitanii bishaan irra dhuguu qabdan dhiiga obboleettii teenyaa san baasuu qofa waan kana liqimsuu qabna galatooma obboleessi keenya nuu qabame manguddoon dhufte anilleen jalaa hin gabboo yoo namni biraa jiraate yoo taa ustaada bal'inaan bakka keessa gara dubara lamaan gartee irra bilbilanii haafitanii ijoolleen online gubbaa jirti ijoolleen lachuutu dubri lamaan haa dhufanii naayilii abdi qopheelleen as jala jirti jaalle makaayilleen as jala jira laal dubbiimma haruma bakka guyyaa san itti baddeettichi deebisnee xumuruu deemna akkasuma akkasii miti ijoollee san dhiisnee dubbii tana yoo kan taate si dubbiin hin dhume ijoolleen san mana banattee takka haala biraatiin yakkasaa kana yoo kan gaafanna kan taate ammas dubbiin takka irraa eegalte waan ta'eef isa an finnee ta asirra baddisan asirratti xumursiifnee ta warra lafaa ammoo manguddoon karaarra keessee akka xumurtu taasisuudhaatu nurra jiraata waan ta'eef dubra lamaan san barbaadaati dawwalaa fi taasira hangaatuu fi duniyaa san immoo godhamuu qabu. Akka bareedaadha amma abbaan fadhee ergatee amma takka inni dubbadhee qabii itti gaafatamummaa maali yoo sira laalee ni araarfatta badii fudhattee guyyaa biroo. Manguddoodhaaf dachiin ta manguddooti jala lameen eenyutu beeka kan nuuf fituu danda'u please jala nu yaama duniyaa fi hangaatuu. Ni jirtu ijoolleen teenya nama wallaalte qabdi. Mee laayivii jiranii yoo laayivii jiraata mee barreessaa laayivii jiranii? Mee namni nu laalee nu qabee laalee nu yaamu mee. Ni jira warri koomentii hon bakka hundi. Saajoo yoo as jala jiraatte duniyaa nuuf fidi please Saajoo. Saajoo ni jira. Galatoomi. Saajoo. Laayivii jiranii? Mee yoo laayivii jiraatan lakkoofsa torba barreessaa mee yoo laayivii jiraatan. Dawwarii. Okay. Waan ni gootan amma dubbii kan asii tan ofadha. Ibsaanis haa nu taa'u yoonii fi oguu isaan dhufanaanaaf bakka kanaa fi yoo gabbuun taates niin bu'aanii ibsaan manguddoo tana keessatti haa nu ida'amu akkasitti waliin waan takka nuuf murteessanii arrumaan tana waan kana ofirraa haa gabaabsinu yoo dhiifama gooneefis dhiifama goonaaf yoo dhiifama hin gooneefis dhiifama siif hin goonu jennee itti himnee adda baana kanaa bara lubbuu waliif fiduu hin qabnu jara qayyee. Akkas. Ani anaatu gabboo ani dhiifama na godhaa manguddoo teenya irratti niin quufaa rakkoon qabu ani Bilisa kee Khaliifaa fi Ustaaz Hamzaanis ni jiranii abbaa roobaatis waan isaan murteessan naaf ta'an. Akkam jettee nama gabbo'e. Abdallee kiyya laali dhuguma qabatama sanii yeroo illeen sibiraa fiidee jirti hoggaan nuti laayivii bannuu sibiraa lafti bariite yaa buleessu za'a 8 banne amma za'an tun kan irraa sa'a takka dabarree jira nu biraa ho'i
walakkaa dabarree jirra yoo walitti si fuudhuu baattellee dhuguma sana himattee gartee yoo si gadhiisne irra bareeda malee asillee asirra si qixaaxuun hayyata kan qabdu namoonni biraa namoonni itti yeroo itti qabanillee ni jiran as jala bakka tana gaa atummaan laaliif irraa wanta godhi dubara san nu barbaada yoo jiraatan itti bilbila hangaatullee. Abdalla kiyya akka hawaasaatti dhiifamallee isin gaafanne waan kana isinii eegale deeqaa 15 kana obsi manguddoo isaanii hojii fixadhu nu eebbisiiteen. Abshir. Bintee sanii ijoolleen gisee dhuftees takka immoo ijoollee ajajitti kannitanii namaas itti gootanii aslaa irra jiran akkasumas dhufinis dubbii tana fixadhaa ajajitti kanname kana murtii wajjin godhadhaati eebbisa ijoolleen haa dhuftu agarsiisu. Tamaam. Waa takka isin dura bahuu diinaa wal kiyya dhiifame irrallee deddeebi'ee wanni godhachuu barbaannu maaliif manguddummaan teenya takaraa harargeetuni gizee gatteesse murteetuma biraa ka'uu beeyti gandi biraa ni bulfanna jee ganda keenyaas numa jirti gizee takka nuti waan qabne hanga fixnu adda bahuun beeynu gandi biraa baala jidduu kaayyannaanis ganda keenyaas numa jirti namni walit deddeebi'eellee hanga dhiini san ititutti waa hedduu godhuu danda'a. Yoo arraa obboleeyyan keenya dubraa lamaan kana ammatti barbaannee arkachuu dadhabne dhimmi guddaanuu isaanuu kabajaan isaanii wanni irratti tuqamtee dhiiga obboleeytii teenyaa baasna irratti dubbachuu irratti kabajaan isaanii tuqamteeti. Mataa gubbaa yoo gad eegalle yoo amma isaan jiraachuu baatan obboleessa keenya Abdalleen isaa dheertu asirra jira akka bakka isaan jiranitti fixnee deemuun nuu mijjooytu yoo tajara lamaanii shamarran keenya lamaanii qaballee itti qabannee ol kaayyanne. Ta'amma obboleeytii teenya nasiyaa waan sharmaarkeen silaa borurraa eegalee biyyatti godhuu qabu san irratti xiyyeeffannee Abdallees akka yeroon gadhiisnuuf sigaltee waan inni godhuu qabu san takka 2-3 ja'anii lakkaawanii manguddoon kabajamtuun as teessutun akkasumatti nama biyya keessaa waan kana hordofee sharmaarkee fi nu jidduu jiraatu itti godhanii arraaf yoo walirraa fixanis gaarii jechuun barbaade yoon dogongores na sirreessaa nuuf kolchaa galatooma. Shee dubbaddu. Manguddootii manni bar abbaa roobaa Hamzaa Abdallee manni keessanii Khaliifaa hojii. Okay. Hangaatuun dhuftee jirtiinsaa aanaa jalaa gabboo duniyaas barbaadaa fidaa isaan lameen arra tanuma isaaniitu yoo fitne waan bareedaadha. Shee amman sirra manguddoodha amma kan manguddoodha jettu. Hoduma abshirra nasra guddaadha. Xiqqee jaaf dhagaan bubbeen furu jaani dubbiin hirka qabdu. Ani bakka ati jirtutti amma hafuura bitti hin baasu. أبشر أكسي همزة وسامزة خيا عبدالله باروبا بنتي سري بكفي ترى نوابا سمسين دقيقة فناجي خيسة فرجوا لا كوبي. أوكي قلتوبا عندي خيسانو شيء رجومتي وكنا ويا تكلي هفور الرامبا فنتجرا رجومتي أني شرماركي إجتي سندرتي ونين غافدو dubbii nasiyaazii akkana hamma fiintaan baafnu hamma dubbiin tun qar tokkotti baatee dhumtu akka nu wajjiin fiinxa baasu isin wajjiin osoo irraan hafne nuti maaliif karaa nagayaatiin karaa gaariin karaa seeraatiin karaa aadaatiin karaa hundaan karaa nagayaatiin hanqa dubbii tana justice for nasiyaa kana nu wajjin hanqa dubbiin tun bakkatti dhumtutti akka nu wajjin qooda fudhatu akkuma kunoo fahamii bisa obboleessi xiqqaan kan biratti bilisoota guddatee ara kunoo manguddumaa dhiyaate akkasuma sheeniis akkasumatti jaraa kana hundarra gartee nu hunda kana wajjin dubbii nasiyaa tan hanqa nu wajjin fiinxa baasu akka sharmaarkeen viidiyoonis as bahee waada seenuun isaas gaafadha uummata kiyya duratti maaliif wanni galee waan galee dubbiin gizee galtee amma nuti gartee akkatti hara furmaata rakkoon turte rakkoo ajaa'ibaati rakkoo keessatti rakkoon biraa dhufte ammaan tana hoo maal laal dubbiin eessarraa kaane eessa jirra eessa deemnaadha amma
bakkarraa dubbiin dhufteesni beekna bakka jirru subannee amma maal haa goonu qofarratti. Wanni haa goonu sharmaarkeen waada seenii hanka dubbiin kun bakka harkattutti akkuma fahamii Anwar Ramzaatti akkuma ishee adeeroo keenyaatti akkuma hundi keessa as gubbaa jirtan diinaa waliin guyyaa dubbii kanarraa katakkaan ifanne dubbuma kanaa as baasee Oromiyaa Isteet Miidiyaadhaan interviyuu godhu guyyaa tokko ifannetti jiru nu kana wajjin akka maaliif dubbiin kun wadi dubbachaa jirru magaalaa san boonsifti. Akka nagayni banne gooti. Akka namni waliin jibbine gooti. Akka shororkaa hin uumne gooti. Akka hawaasa walitti buuda gooti. Kana wani dubbachaa jiru kanaafuu sharmarkeen magaalaa san keessa jirta atuutu nurra dhimmamuu qabda jechaan jira qooda akka nu wajjin waada seenuun isin duratti gaafadhaa achi booda dubbii keenya eegalla. Sharmarkee as bahii akka dubbii kanuu hanqa dubbiin kun dhuftutti nu wajjin akka fixxu hanqa dubbiin kun xumuramu waada uummata kanaaf seeni maaliif amma dhiifama goonee miti amma hojii biraatti dabarraa jechuudha. Tanagaa dubbiin hundeessi dubbiidha siyaadhaa waan taateef jechuudha. Sharmarkeeteeti